odeeffannoowwan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatti wal qabatanii nan eegala. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa marsaan 20ffaan qopheessummaa Jaappaan Tookiyootiin gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Dorgommiiwwan atileetonni Itoophiyaa har'a irratti hirmaatan kan gulaallii gaggeeffamanii jiru. Haaluma kanaan fageenya meetiraa 5,000 dubartootaan atileetonni Itoophiyaa 3 xumuraaf darbuu danda'aniiti jiru. Dorgommii kanaan atileetota 4dha gulaallii irratti kan hirmaate. Atileetonni 3 gulaallii darbuu danda'aniiti jiru. Dorgommii kanarratti gulaallii kan hirmaatte Gudaaf Tsaggaayee ramaddii isheerraa lammaffaa baate. Ramaddiin Gudaaf Tsaggaayee jala kan turte atileet Madiinaa Isaa immoo sadarkaa 5ffaa bahuudhaan kan xumuraaf yookiin dorgommii meedaaliyaatti argamsiisaniif kan darbuu danda'ani. Faantaayee Balaayina sadarkaa 6ffaa baatee darbiteetti jirti ramaddii biraarraa jechuudha. Ramaddii Faantaayeen sadarkaa 6ffaan xumurte kana shaampiyoonii fageenya meetira 10,000 atileet Beetris Chebeet tokkoffaa bahuudhaan kan darbe. Egaa dorgommiin fageenya meetira 5,000 kunis ammallee falmii olaanaadha kan keessummeessu. Birqee Haayiloom sadarkaa 9ffaa gulaallii osoo hin darbin hafuu dandeesseeti jirti. Dorgommii kanaan atileetonni jajjaboon kanneen akka Beetris Chebeet ni hirmaatu. Atileet Itilii dorgommicha lammaffaa baate fageenya meetira 10,000 Naadiyaan ni hirmaatti. Sanaan ala atileet Gudaaf Tsaggaayee jirti. Meedaaliyaa naasii kan argatte fageenya meetira 10,000. Kanaaf dorgommiin fageenya meetira 5,000 kun dorgommii si'oominaan eegamudha. Atileetonni Itoophiyaa sadii dorgommii kanaan kan hirmaatan ni ta'a. Keessattuu atileet Gudaaf Tsaggaayee fi Madiinaa Isaa egaa atileetota meedaaliyaa ni fiduuf eegamanidha. Atileet Faantaayeen atileetii muuxannoo akkasumara hin qabnedha. Garuu dorgommii kanarratti sadarkaa 6ffaa gulaallii baate marsaa xumuraa yookiin dorgommii xumuraaf darbuun ishee hojii garee irratti gargaaruu ni dandeessi. Sanaan ala immoo dorgommii kanarratti waan addaati yookiin wantoota hin tilmaamamnidha kan mul'ataati jira waan ta'eef isheenis dorgommii xumuraatiin Itoophiyaadhaaf waan addaa ni argamsiiftiif yookiin qabxii olaanaa ni galmeessitiif kan eegamu. Inni biraa fiigicha gulaallii meetira 800 atileetonni Itoophiyaa kan gulaallii walakkaa xumuraatiif darbuudhaan geggeessanidha. Dorgommii kanarratti atileet Tsiggee Dhugumaa fi Warqinesh Massala gara gulaallii walakkaa xumuraatti darbuu danda'anii jiru. Fageenyi meetira 800 gulaallii 2 qaba. Gulaallii jalqabaatiin gara walakkaa xumuraatti darbanii jiru atileet Tsiggee Dhugumaa. Dorgommii kanarratti atileet Tsiggee Dhugumaa yookiin gulaallii kanarratti ramaddii isheerraa tokkoffaa bahuudhaan kan darbite. Atileet Warqinesh Massala ammoo sadarkaa 3ffaa bahuudhaan walakkaa xumuraatiif darbuu dandeesseeti jirti. Atileetiin Itoophiyaa fageenya kanaan hirmaattee ture atileet Negest Geetaachoo osoo hin milkaa'in hafteeti jirti. Gulaallii taanuun atileetonni Itoophiyaa maal ta'u kan jedhu odeeffannoodhaan kan isin biraan geenyu ni ta'a. Dorgommii hamma ammaatti geggeeffameen Itoophiyaan meedaaliyaa meetii 2 fi naasaa 2 argachuudhaan addunyaarraa sadarkaa 14ffaa irratti argamti. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa kan atileetiksii bara kana kabxiin galmeessaatii jiru baay'ee laafaadha. Fageenyota Itoophiyaa meedaaliyaa warqeetti eegaati turte milkaa'uu hin dandeenye. Akkuma dura isin kaasee ammoo fageenya meetira 5,000 kanaanis atileetonni jajjaboon kanneen akka Beetris Chebeet jiraachuun isaanii ammallee Itoophiyaan fageenya kana meedaaliyaa warqee waan abdattuu miti. Fageenyota Itoophiyaan amma boodatti abdattu keessa yookiin meedaaliyaa itti eegdu keessaa fageenyi kun isa tokko haa ta'u malee fageenya kana atileetonni jajjaboon hirmaachuun yookiin akkuma argine fageenya meetira 10,000 irratti ga'umsa olaanaa kan mul'iste Beetris Chebeetii fi Naadiyaan hirmaachuun Itoophiyaan ammallee waltajjii kanaan meedaaliyaa warqee malee ni hafti kan jedhu kan walumaan eegnu ni ta'a. Seenaa keessatti erga hirmaannaa galtee Itoophiyaan meedaaliyaa malee deemuudhaaf malaa waan jirtudha kan fakkaatu. Akka waliigalaatti garuu haalli qilleensa Tookiyoo jiru ho'aa ta'uu isaatiin wal qabate sababoonni gama federeeshinii atileetiksii fi namoota naannoo san jiran irraa alkallattiidhaan dhagaatii jiru. Akka sababaatti wanti isaan kaasan ho'aa ol'aanaa akka ta'edha. Garuu atileetonni biyyoota biroo kanneen ollaa keenya kanneen akka Keeniyaa fa'aa, Taanzaaniyaa fa'aa maraatooniidhaan fakkeenyaaf atileetiin Taanzaaniyaa meedaaliyaa warqee argate. Egaa haala qilleensa walitti dhiyaataa keessatti shaakala dorgommii kanaan qabxii olaanaa galmeessaati kan jiranii. Egaa sababni isaan dhiyeessaa jiran kun akkasumara lammiilee Itoophiyaa biratti waan fudhatama qabu miti. Sanas ta'e kana garuu dorgommii kanaan Itoophiyaan qabxiin ishiin galmeessaa jirtu baay'ee gammachiisaa miti jennee kaasuu dandeenya. Odeeffannoo maddeen alaatii qabadheetti waan darbu sadarkaa FIFAan ji'aan baasu arganna. Speen waggaa 11 booda sadarkaa tokkoffaatti ol dhufteeti jirti. Laakaroojaa maqaa masoo jedhamuun beekamu Speen waggaa 11 booda sadarkaa tokkoffaa qabataniiti jiru. Arjentiinaan waggaa 2 booda sadarkaa tokkoffaarraa siigaattee jirti. Tokkoffaarraa gara sadaffaatti kan gadi buute. Egaa
sanaan ala Firaans sadarkaa sadaffaarra gara lammaffaatti dhufteeti jirti. England sadarkaa afuraffaa irra turtee jirti. Portugal sadarkaa tokko fooyyeffattee sadarkaa shanaffaatti ol dhuftee jirti. Brazil sadarkaa jahaffaa sadarkaa tokko gadi siigaattee shanaffaa turte gara jahaffaatti gadi siigaattee jirti. Neezerlaand, Beeljiyeem, Krooshiyaa fi Italiin sadarkaa torbaa hamma 10 jiru qabataniiti jiru. Biyyi Afrikaa Morookoon sadarkaa tokko fooyyeffachuudhaan lammaffaarraa gara 11ffaatti ol dhuftee jirti. Addunyaarraa jechuudha Morookoon sadarkaa 11ffaa qabattee jirti. Jarman caaluudhaan Jarman ture sadarkaa 11ffaarra kan turte. Jarman gara gadi siigaachuudhaan Morookoon gara 11ffaatti ol dhufteeti jirti. Senegaal addunyaa sadarkaa 18ffaa, Egypt sadarkaa 35ffaa, Aljeeriyaan sadarkaa 38ffaa, Cote d'Ivoire, Nigeria fi Tunisia sadarkaa 44 hamma 46 jiru qabataniiti jiru. Kun sadarkaa addunyaati jechuudha. Akka Afrikaatti immoo Morocco, Senegal, Egypt, Algeria fi Cote d'Ivoire sadarkaa 1 hamma 5 jiru qabataniiti jiru. Biyyi teenya Itoophiyaan sadarkaa 1 gadi sigaachuudhaan addunyaarra sadarkaa 147ffaa irraa teesseeti jirti. Gaajaa darbe sadarkaa 146ffaa irra turuun ishee kan yaadatamudha. Odeeffannoo biraatiin Lionel Messi arganna. Waancaa addunyaa bara 2026tiin booda Inter Miami waliin turuudhaaf yookiin kontraata Inter Miami waliin qabu dheeressuudhaaf akka walii galeedha maddeen kan gabaasanii. Lionel Andres Messi kontraanni inni garee kana waliin qabu bara 2026 kan goolabamu ni ta'a. Waancaa addunyaatiin booda achuma Ameerikaa Major League Soccer keessa ture hamma bara 2007 Inter Miami keessa taphachuudhaaf garee kanaaf akka mirkaneessedha kan ibsame. Waliigalteen kun torbaan lamaan dhufan keessatti ni ifooma jedhameetu kan eegamu. Taphataan ganna 38 Messiin yoo xiqqaate kontraata waggaa tokko dheeressuudhaaf akka waliigaleedha. Sana olittis dheeressuu ni danda'a kan jedhu gabaasaaleen ba'aa jiran jiru. Garuu ammatti inni kan waliigalee hamma bara 2027tti kan jedhudha. Badhaafamaan Ballon d'Or yeroo 8 Lionel Andres Messiin kontraanni isaa bara 2026 kan goolabamu ta'uusaa beekamaadha. Odeeffannoo biraatiin Champions League Awuroopaati kan argannu. Champions League Awurooppaa marsaan jalqaba kan bara kana gaafa dheengaddaa eegalee har'a guyyaa sadaffaa isaatiin taphoota jajjaboo ni keessummeessa. Keessattuu taphoota har'a taphataman keessa taphni Manchester City fi Napoli gidduutti gaggeeffamu ni eegama. Taphni kun tapha jabaadha. Sanaan ala immoo Kevin De Bruyne garee seenaa gurguddaa itti hojjete waggaa dheeraa keessa ture Manchester City dhiisee bara kana gara Napoli maluun isaa ni beekama. Taphataan kun egaa amma qeesaa Itaaliitti deebi'ee faallaa Manchester City ta'ee ni taphata. Kun dhimma ijoo tapha har'aa kanarratti eegamudha. Manchester Cityin tapha darbe akkuma yaadanu darbe Manchuaniin goolii 3-0dhaan Manchester United injifachuudhaan kaka'umsa gaarii irratti argama. Sanaan ala ga'umsa gaarii kan mul'ise karra eegaan haaraan garichaa Gianluigi Donnarummaanis tapha jalqabaa kan Champions League garee isaa haaraa waliin ni taphataa fi kan eegamu iddoo Ederson buudhaan tapha sanaan ga'umsa dinqiidha kan mul'ise. Taphataan kun keessattuu kubbaawwan qilleensarraa akkaataan inni itti qolatu karra eegdota addunyaa tarree duraa keessatti maqaan isaanii ka'u keessaa taphataan kun yookiin karra eegaan kun tapha kanaanis ga'umsa olaanaa ni mul'isaa fi kan eegamu. Miidhamni taphattoota garee Pep Guardiola ammallee yaaddoo ta'uun hin oolle. Omar Marmush ammallee fayyine. Ryan Cherki, Mateo Kovacic, Ryan Ayat Nurin taphattoota miidhaman garee kana ala ta'anidha. John Stones tapha kanaaf hiriiruu fi dhiisuun isaanii adda hin baane jechuudha. Napoliin akkuma yaadannu waancaa Serie A bara 2023 shaampiyoonii erga ta'e booda bara dorgommii darbe sadarkaa 10ffaadhaan kan xumure. Egaa gareen kun sadarkaa gaariin xumuruu dhabuu isaatiin wal qabate bara kana jijjiirraa taphattoota hedduu taasisee jira. Keessattuu jijjiirraawwan inni taasise keessa jijjiirraan Hooyluun fa'aa kaasuun ni danda'ama. Taphattoonni kunneen garas deemuun yookiin taphattoonni Manchester keessatti Maktoomanii fa'aa kaasuu ni dandeenya. Erga garas deeme Serie A bara dorgommii darbe taphataa cimaa ta'uun isaanii yaadatama. Shaampiyoonii yoo ta'u bara dorgommii darbe jechuudha. Napoliin dhiifama bara 2023 jedhee bara darbe shaampiyoonii ta'u ga'umsi Maktoomanii fi Lukaku addaadha kan ture. Bara kana Hooyluund dabalataniiti jiru. Hooyluund garee kana keessatti tapha jalqabaatiin ga'umsa ajaa'ibaati kan mul'ise. Tapha Manchester City waliin Itaaliyaa irratti qaban kan irrattis taphattoota eegaman keessaa Maktoomaniin fa'aa akkuma jiranitti ta'e jechuudha. Taphni kun halkan har'aa kan geggeeffamu ni ta'a. Tapha Champions League har'a taphataman keessa jalqaba irratti tapha xiyyeeffannoo argateedha.
sanaan ala taphni eegamu kan Newcastle fi Barcelonaati. Egaa Newcastle dirreesaa St James Park irratti Barcelona kan simatu ni ta'a. Taphni kunis tapha guddaa har'a taphataman keessaa Newcastle akkuma yaadannu ganna kana jijjiirraa obsa fixachiisaa geggeessuudhaan taphataa murteessaa garicha Alexander Isak Manchester Liverpool dabarsee gurguruun isaa ni beekama. Sanaan ala immoo iddoo isaa taphataa Walter Meede jedhamu Stuttgart irraa gatii rikoordii jira kilabichaatiin gareetti dabalatee jira. Tapha Premier League torbee afuraffaanis taphataan kun goolii tokko ittiin injifannoo Newcastle galchuudhaan taphataa garee kanaaf barbaachisaa ta'uusaa kan mirkaneessee. Sanaan ala Champions League Awurooppaatiin morkataa jabaa ta'ee dhiyaachuu isaa tapha ittiin madaalu jedhameetu eegama. Newcastle United akkuma isinii kaase Isak ba'uun qaawwa uumuu danda'a jedhameeti kan deeggartoota kilabichaa biratti kaatee jiru. Egaa akkuma dura isinii kaase immoo Nick Walter Meeden tapha jalqabaa tapha Premier League torbee darbee goolii galchee jira. Tapha jalqabaa Champions League Awurooppaatiin maal mul'isuu danda'a kan jedhu walumaan kan ilaallu ni ta'a. Barcelona irraa taphattoonni murteessoon ni jiru, garuu Lamine Yamal tapharraa kanaaf qaqqabuu fi dhiisuun isaa hin beekamne. Bara kana gareewwan tilmaama shaampiyoonummaa argatan keessa gareen Hansi Flick keessa tokko. Gareen kun taphattoota jajjaboodha kan of keessatti hammatee sararri fuulduraa isaa kan sodaachisaadha. Taphattoonni akka Rafinha, Lewandowski fa'aa garee kana keessatti argamu. Sanaan ala taphataa ganna kan ergisaan fudhate Rashfordis egaa taphataa salphaa miti. Lamine Yamal miseensa garee kanaati. Tapharraa kanaan sababa midhamaatiin garichaan ala haa ta'uyyuu malee egaa gareen kun tapha ramaddii jalqabaasaa hamilee gaariin jalqabuudhaaf injifannoodhaaf garas kan imalu yookiin gara St Park James kan imalu. Newcastle ammoo akkuma dura isinii kaasaa ture erga Isak dhabee miira akkamiitiin Champions League Awurooppaa kana jalqaba yookiin Champions League Awurooppaa waggaa dheeraatiin boodatti deebi'e kana akkamiin jalqaba kan jedhus dhimmoonni kunneen taphni Champions League kan kilaboota kanneen lamaan gidduu Newcastle United fi Barcelona gidduutti geggeeffamu soominaan akka eegamu kan taasisedha. Eddie Howe tapha kanaan wal qabate injifachuudhaaf gara dirree akka seenan kaasaniitii jiru. Barcelonaan dhugaadha garee cimaadha, ammatti gareewwan sodaachisoo addunyaa kanaa keessaa tokkodha. Garuu nuti garee kan seenu yookiin deeggartoota keenya fuulduratti injifachuudhaaf dirree galla jedhaniitii kan jirani. Taphoonni biroos har'a taphataman ni jiru. Taphoota har'a taphataman biraa ilaaluudhaaf Eintracht Frankfurt Galatasaray waliin ni taphata. Sanaan ala kilabiin Kazakhstan Karta jedhamu Sport kilaba jedhamu waliin ni taphata. Kilab Brugge Monaco akkasuma Copenhagen Bayer Leverkusen waliin morkiin taasisan taphoota Champions League Awurooppaa kan taphoota ramaddii jalqabaa kan halkanarraa geggeeffamanii fi eegamanidha. Odeeffannoo xumuraatiin Jose Mourinhoodha kan argannu. Jose Mourinhoon hojii leenjisummaatiif gara Benfica imaluudhaaf walii galaniitii jiru. Kaleessa sadarkaa yaadaatti kan kaa'ee ture gabaasaaleen BBC akkasumas Sport fi miidiyaaleen gurguddoon amma leenjisichi garasi malee akka walii galeedha kan ibsame. Guyyoota sa'aatii 24 keessatti walii galtee waggaa meeqa akka mallatteessan ni eegama. Leenjisaan kun Spain akkasumas Italy fi England keessatti kilaboota jajjaboo leenjisuudhaan muuxannoo jabaa kan qabanidha. Inumaayyuu waggoottan dabarsine kana keessa leenjistoota jajjaboo addunyaa hojii leenjisummaa malee turan keessa kan turani. Torbee dabarsine keessa hojii leenjisummaa kilaba irraa kan geggeeffaman kilaba Tarkiyyee keessatti ga'umsa laafaa mul'isuu isaaniitiin Fenerbahce keessa sandura waggaa tokkoof hojii maleedha kan turan. Erga Fenerbahceetti makamanii waggaa tokko erga leenjisanii booda hojii leenjisummaa irraa ka'uun isaanii ni yaadama. Amma gara kilaba biyya isaanii kan ta'e gara Benfica deemanii waliigal leenjisuudhaaf akka walii galanidha. Super Sports daqiiqaawwan muraasa dura odeeffannoo qabatee baheen kan addeessu. Mourinhoon akkuma yaadannu waancawwan hedduu leenjisaa fudhateedha. Champions League Awurooppaa akkasuma Premier League England fudhatee jira. La Liga Spain fudhateeti jira. Waancaan inni hin fudhatin hin jiru. Amma gara kilaba isaa biyya isaa Benfica deebi'ee hojii leenjisummaatiin itti fuudhaaf akka walii galeedha kan ibsame.